Audio Jungle. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Amsaar baga dhagayaan gara Amsaaritti dhuftan jechaatti har'aan kana pirogiraamii tokko kan tiitoriyaalii tokko qabadhee isinii dhufee jira. Inni illee barnoota akkamitti xiyya fayyadamuun wantoota yeroo barsiifnu agarsiisuu dandeenya jettanii yeroo darbe koomentii jalatti gaaffii akkasii naaf dhiyeessitanii turtan. Isa kana arra karaa lama sadii tokkoon isin agarsiisa jedhee qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf inni jalqaba isuma asitti screen recorderii screen recorderii yookaan screen recorder warra jedhamu fayyadamuudhaan agarsiisuun ni danda'a. Innis fakkeenyaaf as dhuftanii gidduu kanatti pirogiraamii tokko kan bantan yoo ta'e isa sana akkamitti akka agarsiiftan asirraa hubachuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf inni appilikeeshiniin kun banamee jira. Isa kana agarsiisuudhaaf asuma isa kana fuutanii haala kanaan agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Screen recorderii irraa yookaan immoo akkasumas recorderoota adda addaa irraa fayyadamuudhaan isa kanaan agarsiisuu ni dandeessu jechuudha. Isa kanaan agarsiisuun ni dandeessu. Yoo sun hin taane garuu karaan biraas ni jira jechuudha. Inni tokkoffaan karaan tokkoffaan isa kana jechuudha. Isa kana fayyadamtanii haala kanaan agarsiisuun ni danda'ama. Inni kun garuu isa kana hin fayyadamnu jettanii gara duubaatti deebi'uudhaan gara seetingii keessanitti deemtu jechuudha. Seetingii irra deemuudhaan jidduu kanatti developer jettanii barreessitu. Sana booda developer jettanii yeroo barreessitan gara gadii kanatti developer option kan jedhu ni dhufa jechuudha. Developer option kan irra tuquudhaan gara keessaatti ni seentu. Inni kun karaa lammaffaadha jechuudha. Kanaaf gara gadiitti scroll gochuudhaan gadi deemtanii gara gadii kanatti iddoo isin on gochuu qabdantu jira jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti show tabs kan jedhu kana yookaan iddoo print pointer location kan jedhu kana biratti iddoo kana tuqxu jechuudha. Iddoo kana tuqxanii iddoo isin irra agarsiiftan kan irratti wantoonni agarsiisan ni jiru jechuudha. Kanaaf isa kana asirratti fakkeenyaaf inni adiin yeroo ani akkas godhu deemu kun isa ittiin agarsiisan jechuudha. Inni kun karaa lammaffaadha. Inni kun karaa lammaffaa yoo ta'e isa sana erga cuftanii booda inni tokko immoo karaa kam akka ta'e isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf gara gadii kanatti deemuudhaan isa dura ni cuftu jechuudha. Isa ammaan tan itti fayyadamtan kana ni cuftu jechuudha. Developer optionii irratti developer option isa jedhu jala erga galtanii booda isa kana ni cuftu jechuudha. Isa kana gubbamaa gadi scroll gochuudhaan erga isa bira deemtanii achi geettanii iddoo kana ni cuftu jechuudha. Sana booda as garanatti deebuudhaan garanatti ba'uudhaan data isaa ni bantu. Data mobaayilaa keessanii ni bantu. Sana booda iddoo kana ammoo VPN ni wal qabsiisa. VPN-dhaan active akka ta'u gochuudhaaf VPN fayyadamaa jechuudha. Sana booda VPN-icha asitti ni qabsiisa jechuudha. VPN erga qabsiisee booda eessa argattu gara Play Store keessanii deemuudhaan visible mouse kan jedhu ni barreessitu jechuudha. Asitti iddoo kanatti Play Store keessan irra deemuudhaan always visible mouse jettanii barreessitu jechuudha. Iddoo kanatti gara gadi bu'uudhaan as biratti visible mouse kan jedhu ni barreessitu jechuudha. Visible mouse kan jedhu tuqxu. Sana booda filannoowwan asitti isinii dhufan keessa isa kanneen keessa filachuun itti gochuu ni dandeessu jechuudha. Filannoo hedduutu jira. Isaan kana keessa asitti isa kana filachuudhaan speed isaa sirreessuun itti fayyadamu ni dandeessu jechuudha. Isa kanatti fayyadamu ni dandeessu. Kanaaf bifa kanaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf asirraa download gochuun as keessatti itti fayyadamu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan maawuzii erga gabbuustanii asirratti fayyadamuu ni danda'a. Ani fakkeenyaaf as dhufee asitti buusee jira. Isa kana argitan speedota isaa asitti midhaasuun itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Speeda ni midhaasitu, kalarii isaa ni midhaasitu. Isa booda iddoo kana on gootu show
and hide iddoo jedhu kana on gochuudhaan itti fayyadamtanii jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemtu nagaaf na tura. Ciao.